bakki ani amma itti argamu kuni akkasitti bareedee miidhagee kan nama hawwatu moqqi damaqqi jedhee urjii samiirraa gadarjee fakkaatu kun anallee akka daa'imaatti na taphachiisaa na qoqqorobsiisaa jiru kun eessa yoo jettan biyyi keenya egaa baay'ee fooyyee baay'ee namatti tola akka achi teessanii dhageessan miti hundumtu ani argeen amanaatii jira eessa yoo jettanii magaalaa Finfinnee keessa ta'e bakka beekamaa fi bareedaa miidhagaa nama hawwatu Inxooxxoo paarkii bakka itti warra keessaa miti Itoophiyaawwi bichaa miti uummanni alaa faranjoonni dhufanii itti bashannanaa fi itti yeroo gaarii isaanii dabarsaa daawwachaatii jiran Inxooxxoo paarkii keessa jira jechuudha. Viidiyoo kana haga xumuraatti otoo daawwattanii baay'ee tokko isinitti tola. Baay'ee sammuu keessanillee rifreeshii godhattuu ni jaallattuu ni gammadduu biyya keenya jechuun keessa keessan dadammaqsitu jedheetuma nabdii qaba. Sanaafuu laayikii gochuun jalqaba hundi keessanuu lafa jirtanitti nagaanis isiniif haa ta'u faamilii keenya nuti jirra galata waaqayyoo isinis baga jiraattani jechaati. Egaa bakka kanaan isinii ka'a as keessi kun caakkaa duudaa cillimii keessa jechuudha kan karaan ba'ee jiru. Karaan ba'ee jiru kun immoo kunoo isa kanadha. Daandii kanarra luka namaa fi akkasumas immoo makiinaa tokko tokko kan eeyyamame malee makiinaa hundi as keessa hin galu akkasuma bajaajii saayikilii wantoonni tokko tokko hin eeyyamamu bakka kanatti bakki kun egaa bakka bashannanaa Inxooxxoo paarkii bakka jedhamudha. Baay'ee wayi viidiyoon kuni gaafa qidaameeti kan waraabame maaliif jalqabumarraa isiniin ka'u gaafa qidaamee gaa hojiin hin jiru abbaa warraa akka tasaa argadhee gaafa jecha mana ooleera. Finfinnee deemnee jechuudha. Finfinnee matti deemnee fi bakka kana deemuuf itti yaadnee osoo hin taane akka dingataati kanas gorree dhimmitti nuti Finfinnee deemnee meeshaa suuqii fiduun deemee egaa waa'ee suuqii irratti nuuf hojjedhu hin badiinii naan jettanii turtanii kunoo astufaana akkasitti ofuma hin beeknu isiniin jedhe akka ajaa'ibaatti namatti tola qilleensi isaa maal isaa baay'ee tokko wanta namatti tolu jechuudha. Bakki kuni kan suuqis immoo isiniin fidaatii egaa amma akka wal keessanii fuudhamne gaafa qidaamee kanaa meeshaa suuqiif ta'u fiduudhaa fi orderii gochuun Finfinnee deemne meeshaa suuqii manuma taa'ee orderii gochuun an danda'an ture garuu immoo anumatu deddeemuu barbaade wantoota tokko tokkollee babbaruun gaariidha manuma keessa taa'aniis immoo nama rakkisa guyyaa rakkoo waan ta'eefu kanaafuu meeshaa orderii gochuu Finfinnee deemnee achi meeshaa keenya order godhannee birrii keenya kaffalannee guyyaatti nu fidan nu beellamanii achi baanii abbaa warraa maaliif Inxooxxoo paarkii hin deemnu nuun jedhe ani bakka kanas nan dhufadhee yaadee sin beeku argee sin beeku waan akkasiis jira kan jedhu sammuu keessa hin jiru. Achiin booda bakka kanaa dhufnee baay'ee tokko fataa sanaa jennee bashannannee suura babbareedaa kaanee kaameraamaaniin quxurii hin qabne lakkoofsa hin qabne asuma keessa jiru jechuudha bakkee alarrattidha. Isallee suura babbareedaa kaanee booda as gara kanatti dhufnee jechuudha ganama qorsii nyaannee sa'aatiin kun sa'aatii misaatii hoteelli kun mukaan kan ijaarame jechuudha hundi isaatii muka shommoqqoo fi wanti irra taa'anii mana isaarraa kaasee mukaanidha kan inni ijaarame kun caakkaa cillimii caakkaa qixxalamaanitti jechuudha. Kun caakkaa qixxalamaan hallayyaa qixxalamaanidha. Baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu dhalli namaa du'a malee wanti inni hin godhin wanti inni dadhabe hin jiru. Akkuma argitan hoteela baay'ee guddaa ta'e ilaalchaan kan hin qaqqabsiifamne faranjoonni akka jiranitti as keessatti basmaan ofiyyuu hin beekan jechuudha. Kunoo deemnee tumnee dadhabnee as kanatti dhufnee gaa bakka kanatti nyaata ajajannee jirra. Astuu fi abbaa warraa viizaa veejiteebiliidhaan ajajatanii ani immoo firinji firaayii yookaan dinnichaan ajajadhee jechuudha. Ana waan dhugamullee jira wantoota tokko isa booda as kanatti misaa keenya nyaachaati qilleensa gaarii dabarsaa as keessi baay'ee tokko qorra argitanii manni isaarra keessi shommoqqootiin kan ijaarame baay'ee tokko guddaa jechuudha. Ijaan ilaaltanii qaqqabsiistanii shinti beetii isaa jettu moo maal isaa jettu moo baay'ee tokko wanta addaa ajaa'ibaa jechuudha kan hin argine bakka kanatti. Amma nyaachaa jirra as kanatti asirraa wanti isin hawwisiisoo jiraate isin affeerreetu jirra yaa'u dinnicha bira nama jirtu. Siinqee moo maanni inni dhugamu siinqeen itti fakkaata. Suni alkoolii miti. Akkasitti nyaachaa dhugaa jirra as keessin qorra garuu wanti namatti ho'isu tokko ni jira. Amma nyaannee xumurree
kan harka dhiqachuu dhaqe animmoo sheeftee wayiin irraatii dudduuggachaa ija facaasee ilaalaa jira jechuudha. Siifachi sarraateenyoonni afur citaadha. Sarraateenyoonni as keessa jiranii gara hin qabanii. Nyaata biyya keessaas ta'e kan biyya alaa kan garaan keessan funyaan keessan jaallatee ajaajachuutii dandeessu. Wambariin mukaa, teebiliin isaa mukaa, wanti hundumti isaa mukaan kan hojjetame jechuudha. Mukaan kan hojjetamedha. As keessa birrii kaffaltaniitu kan galtanii, mattaawqaa agarsiistanii, maramtaniitu malee zimbiloo immoo hin seenamuu. Argitanii koornisiinsaa akkasidha. Shomboqqootiin ijaarameetu jira jechuudha. Nyaata keenya akka kanatti irraa hin dibbiin goonee nyaannee dhugnee xumurree aga tokko as keessa turre kan seenamuu namni tokko birrii 200 sadan keenya bacaa kaffallee seenne jechuudha nuti. As kanatti argitanii namatu as gubbaarra deemaa jira. Argitanii mitiiree akka isaan asirra deemanii viidiyoo baay'ee waraabnee ani immoo isinitti dheeressuullee hin barbaanne. Mukti isaa kunuu kana fakkaataa muka baardaa fi irraa citee hin beeku ta'e hin beeku ani haganni dheeratu muka akkas dheeratullee umurii koo keessatti argee hin beeku. Yaa'u karaa akkanumaan deemtu jechuudha. As keessa makiinaa kan poolisootaa makiinaa hojii tokko hojjettu malee kan namni yaabee ittiin deemu as keessa hin galus hin jirus jechuudha. Lukumaan deemtu. Kunoo bakka kanatti immoo ni kana biyya alaattan argee yaabee beeka. Yeroon biyya Dubaay jiru jara wajjin Jarman deemee kana yaabee beeka. Garuu namoonni baay'een ni sodaatu. Baay'ee kan akkuma 200 kaffaltaniitu kan yaabdanii. Yoo citee yoo achi keessa layyaa keessa buute duute farramteetu jechuudha kan itti seentu. Achi bakka kanatti gorree xiqqoo argitaniitu bunni immoo as kanatti bunni shiniin tokko birrii 150 jechuudha. Dhageessanii buna shinii tokko birrii 150 dhugu. Amma kana hundumaa xumurree bashannannee daawwannee ilaallee maal jennee bakki fardeetti yaabanillee ni jira. Fardi paarkiin fardaallee ni jira. Isa kana immoo sa'a aduun nutti dhiyee maaliif nuti bakki kana dhufnanneetti yaadnee baanee kan manaa baanee dhimma biraadha. Sumaanitti gorre yeroo biraa deebinaa jennee abbaa warraa waadaa galfannee achiin boodan baanee jechuudha. Argitanii bakka kana kan seentan 1,200 kaffaltu. Isa booda hojitee yoo miidhamte waa tokko taate birrii yoo son taane farramteetu itti galtaa. Isa booda gaaffii hin qabu jechuudha. Kunoo argitaniitu amma akka isheen asirra sokkitu jechuudha. Kanaani Jarman deemee ijoollee Araboota afaan yaabeen ture. Agarraatti garuu inni sun waggaa 5 olii agarraatti keessa kootiin bannee jechuudha. Baay'ee tokkos na sodaachisa. Abjuu keessaa wareer seenaa kaasa. Amma akka isheen itti qabattoo ishee godhattee kaatu laaltu. Kun biyyuma keenya Itoophiyaa keessa dhaqqimamochi amana. Laala amma sokkiti. Amma sokkiti. 1 2 3 jedhamaa fi jira. Qabattoo saqqii gadi bubbutaafii jirti. Hojjettoonni isaanii akkasitti hojjechiisu jechuudha. Bakka kanadha. Bunnis hin jiraasii. Bunichi shiniin tokko birrii 150. Gooftaa Yesuus garuu lafarraa ol fagoodha bakkichi. Bakka maal akkan jedhee isinitti hin beeku. Isa dhugaa dubbachuu fi namni lubbuun jiru waan inni hin argin hin jiru. Garuu nuti yeroo itti teenyu waan akkasii kun biyya keenya keessa jira jennee yaadnu argitanii kutte jechuudha. Akka kanatti allayyaa qiliilee bishaan achi jala jiru garaa isin kuta jiraachuuf. Sarara haala kanaan kan qaxxaamuramuutii danda'u jechuudha. Asirraa bakka kanarra nuti gara xumuraatti deemaarra as keessaa baanee kuni Finfinnee irraa sin fagaata jechuudha. Finfinnee keessa ta'ee caafii isaarra gara keessa dhiyeessadhee isinitti taa'u. Gara ba'aa, gara lixaa, gara baalii, gara boolichuu hin danda'u. Bunni kunoo bakka kana irraa buna simmoo dhunne. Kunoo wanti nuti ta'e bunni sadan keenya 450 dhufa. Angaruu dhunne. Asitti immoo ijoollee na taphachiisa isiniin jedheeraa kaafaan sumeeraa barbaadan awwaara safaruu biyyoo safaruuti dandeessu jechuudha. Akkasuma deemuudha jechuudha. Akkasuma deemtuu asii kanatti baatu. Viidiyoon baay'ee tokko dheeraadha. Garuu keessaa shoortikaat godhee aga tokkoon isinii fidee jechuudha. Kun egaa Inxooxxoo paarkii warri deemtanii beektu warri hin beekne immoo gaafa dhuftan deemtanii achitti yeroo gaarii dabarsaa. Waan biyya keenya keessa jirus immoo arguutii dandeessu. Akkasii isiniin jedhaa. Kun amma kana egzitiitti deemaa jirra. Gara egzitii jechuun gara ambulaansii faadha kanas keessa deemtu malee makiinaan kan hin galu.
inni eeyyamamu jedhani waan meeqatu jira ka waan meeqa kunoo gara dhumaatti baanii jirra as keessaa baanii gara mana keenyaatti galu baay'ee daawwanni baay'ee bashannanni baay'ee fataa jenne as kanammoo kun ilaala akkamittiin akka bareedu dhumarratti jechuudha barreessa dhumarratti yeroo itti aanus immoo akkasuma bakka bashannanaa bareedaa hin deemna akkasumallee hara wanciis hin deemna yoo isinitti tole anatu geessee isin bashannansiisa warri nu jaallattan viidiyoo keenya laayikii sheerii godhaati nu jajjabeessaa warri haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuutiin gara maatii keenyaatti dabalamaa maamilannuuf ta'a isiniin jenna. Baay'ee amma abbaa warraa dadhabee caammallee bira lafa kaayii kaayinaan jechaa jira. Baay'ee tokko deemnee bakka achi keessa deemnitee madha lukumaanii karaan immoo akkasitti dheerata. Daandii sentarii akkasirra deemuun immoo baay'ee tokko nama dadhabsiisa jechuudha. Gaasiif achi goggoruullee wayya malee. As kanatti immoo meeshaalee akkanaa karaa itti baasanii gurguru. Gatii isaallee gaafadhee maal jedhee ture. Yaa'us keessa wanti hin barbaadu akkasumaraan jiru. Waan ta'e immoo fuudhannaan abbaa warra kaayii deebisiitinaan jedhe. Kanuma gara deemtutti gosoota funaantaan jedhame ka. Akkasiinaan dhiisee kuni meeshaalee mana keessaa kan irratti kasalaarfatan kan miidhaginaa kasalmaan dajaa kan maalii jabanaa waan meeqatu jira karaa irratti jechuudha. Isa kanallee ilaallee